Oduu BBC Afaan Oromoo. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas toora saatalaayitii Itiyooosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu bakka jirtanutti nagaan keenya isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa Kamisa Muddee 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Muddee 7 bara 2014 keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuusaa beeksise. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdeetii fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Gumii Turkii fi Afrikaa kan guyyaa 2 turu magaalaa Istaanbul keessatti qopheessiteetti. Vaayirasiin sanyii koronaa Omicron jedhamu yeroo ammaa ijoo dubbii fayyaa addunyaa ta'ee jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna nu wajjin tura. Piroodyuusariin tamsaasa keenyaa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan irraa kan qopheessite Tuujubee Horaati garasittiin isin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dimokiraatittiin miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dura teessuun koree birkii dhimmootii alaa kan dhimma Afrikaa Keeran Baas kaleessa ibsa kennanii jiran. Sadaasa 2 bulchiinsi Baayiden amajjii 1 bara 2022 qabee hirmaannaa Itoophiyaa kan Agwaa kararraasu ta'uu beeksiseera. Uggurri Agwaa kunis uummata Itoophiyaaf investoroota Ameerikaatiin bu'aa dinagdee argame hambisa. Kanaaf tarkaanfiin kun qaama hawaasaa akkaan saaxilamoo ta'an dubartootaaf ijoollee dabalatee daranuu miidhaa irra ga'u hammeessaa jedha ibsichi. Qaamotiin Itoophiyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa kana dhaabanii gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabu akkasumas nagaa buusanii marii itti fufuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gochuuf bulchiinsi Baayiden yeroo akka kennuuf nan gaafadhaa jedha ibsi kun. Yeroon akka tasaa murame amajjii 1 barri 2022 lammiiwwan guddina saffisaa filannoo hin qabaanne irratti dhiibbaa hamaa qabaataa jira ibsi miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets Keeran Baasiin ba'e kun. Gama biraan Senatar Jim Inhofe gama isaaniin bulchiinsi Baayiden uggura mootummaa adeemsa dimookiraasiin filame kan Itoophiyaarra uggura kaa'e kaasuuf tarkaanfii barbaachisu fudhatee bu'aa Agwaa argachuun irra jiru bakka akka deebisu Tiwiitarii irratti barreessuun gaafataniiru. Guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Geetaa Paasii bara 2021 keessa Ameerikaan uummata Itoophiyaaf kan gumaachite gargaarsa namoomaaf dhiyeessii kanneen biroo $900 miliyoona 40 baasu daawwatanii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa. Yuunaayitid Isteetsiif michuu gargaarsa dhala namaa akka ta'e sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummoota bakkitti gargaarsa kuusuu fi qaallittii jiru keessatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Geetaa Paasiif sagantaa nyaataa addunyaaf Itoophiyaatti ittaanaa daayirektara akka ta'an Miiteek Maaj wal arganii jiran. Dunkaana dahannaa ittiin ijaaruuf gargaaran kan Ameerikaan arjoomte maraa 5,000 ilaalanii jiran. Kunis lammiiwwan Itoophiyaa 12,000 ta'an kan bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffame rakkoo isaan mudateef dahannaa ijaaruuf oola. Jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID, jaarmiyaan godaantota addunyaa IOM kanneen jireenya isaaniirraa buqqa'an akka gargaaruuf waadaa seene miliyoona 9.5 keessaa ta'uun ibsameera. Gargaarsi dhala namaa lubbuu namaa oolchuuf gargaaran kun kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaariif Tigraay keessaa isaan barbaachisu akka dhaqqabu gochuun barbaachisaa ta'uu ambaasaadar Paasiin dubbataniiru. Kan uummanni Ameerikaa waggaa kana keessa uummata Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaaf kennuuf waadaa seene biliyoona 1 keessa dunkaanni kun ishee xiqqoodhaa jedhameera. Bulchiisa Amaaraa, Afaariif Tigraay keessatti bakka qubsumaa ijaaruuf $16 miliyoona caalaa baasnee ka jedhan ambaasaadar Paasiin dhiyeenya kana gargaarsa dhala namaa laannu babal'isuun Walloo Kaabaa, Gondar Kibbaa, Waag Hamraa fi godinaalee Gojjaam dhiyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata miliyoona 2.6 dhaqqabnee jedhan.
Waaltaan yookaan mankuusaan gargaarsaa kan Qaallitti jiru kun gargaarsa dhala namaaf loojistikaa kan jaarmiyoonni gargaarsaa raabsan keessatti kan qindeeffamu yoo ta'u, uummata guutummaa Itoophiyaa keessaa kanneen godinaalee walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan tajaajila. Waan akka nyaataa, dawaalee fi waan bakka dahannaa ittiin ijaaran faatu keessatti argama. Waaltaa Qaallittii kana kan gaggeessu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yoo ta'u, jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa kan biroos bakka bu'uun kan hojjetu ta'uun ibsameera. Saawud Arabiyaa, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen waliigaltee siyaasaa Sudaan kan sadaasa bara 2021 irra ga'ame kan Dr. Abdallaa Hamdook gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi'an taasise kan isaan jajjabeesse ta'uu ibsuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa beeksisee jira. Akka galmee heera bara 2019 irra taa'ee jirutti kun rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii ce'umsa dimookiraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaati. Kanneen waliigaltee sana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuudhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafataman kataasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa'u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa tolfamee jiru dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hatattamaan hojiirra akka oolu ni gaafannaa jedha. Mootummaa siivilii kan ogeessota walabaa ofitti hammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii sadaasaa 21 waliigaltee irra ga'ame irratti ibsa siyaasaa kennameef michummaa siivilii waraanaa kan bara 2019 hundumasaa adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiifnaa jedha. Karoorri filannoo xumura bara 2023 yookaan jalqaba bara 2024 geggeessamuuf dursee qophaa'uun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiisnaa jedha. Ibsi waloon biyyoota armaan olitti tuqamaniin ba'e kun. Uummata Sudaaniif deeggarsa waloof dhuunfaa hin qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimookiraasiif biyya nagaaf tasgabbaa'aa arguuf qabus ni deeggarra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati Sudaan ce'umsaaf murannoo cimaa inni qabu mul'isa. Hokkara isaanirraa eeguunis dursi kennamuufii qaba. Saawud Arabiyaa, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen kanneen ce'umsa dimookiraatawaa Sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isnaa jechuu isaanii ibsi kenname kun beeksiseera. Mootummaan Israa'el sagantaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan COVAX jedhamuuf talaallii farra vaayirasii koronaa miliyoona 1 kan kennu ta'uu kaleessa labsee jira. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti talaalliin AstraZeneca torbanneen ittaanu keessa kan ergamu yoo ta'u, murtiin kunis qaama Israa'el biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuutii jedhan. Israa'el gumaacha kana gochuu danda'uu ishee akkasumas weerara kana naannoo addunyaatii dhabamsiisuu keessatti michuu ta'uu isheetti ni gammannaa jedhan ministeerri haajaa alaa Yair Lapid. Labsiin kun akka jedhutti toora biyyootaa beeksisuu baatus talaalliin kun nuusa biyyoota Afrikaa waliin ga'a. Israa'el, Keeniyaa, Ugaandaa fi Ruwaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu waliin walitti dhufeenya qabdi. Israa'el waggaa darbe jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin Sudaan waliin illee hariiroo uummattee jirti. COVAX kaka'umsa sadarkaa addunyaa talaallii vaayirasii koronaa biyyoota hiyyeeyyiin ga'uuf tolfame. Biyyoonni dureeyyii ta'an dhiyeessii talaallii addunyaarra jireessa of harkaa qabu kunis talaallii kana waliin ga'u irratti adda addummaa guddaa uume. Israa'el biyyoota uummata isaaniitii talaallii kennan keessaa isee jalqabaati. Weerarri Eboolaa Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo konyaa Kiiv kaabaa keessatti baatii onkoloolessaa bara 2021 yeroo lammataaf ka'ee ture dhaabachuusaa har'a labsamee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyoolessaa kana kan labsan erga guyyoota 42 walitti aanuuf namni Eboolaan qabame akka hin jiraanne gabaasamee booda. Onkoloolessa 8 weerarri kun ka'uun erga labsamee booda namoonni 11 yoo qabaman 6 ammoo du'uun gabaasamee jira. Weerarri kun biyyattii keessatti naannoodhuma wal fakkaatutti erga bara 2008 qabee yeroo 13 ka'uusaati. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoosaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaazexeessota hidhaarra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran haa ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexeessota hidhuurraa of qusattuu jechuudhaan gaafateera.
Komishiniin Poolisii Federaalaa Gamasaatiin gaazexeessaan Associated Press gurmuu shororkeessitootaa shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjetee fi hidhame. Kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo atattamaatiin dhorkame eeguu dadhabanii fi hidhamanii jechuudhaan ibsa kenneera. Dhimma kana laalchisee gabaasni Naakoor Malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata. Sabaahimaan idila addunyaa Associated Press gabaasaan suur-sagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabamee hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suur-sagalee Associated Press yookaan AP Amiir Amaan Kiyaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisuu Mul'ana jedhaman hidhamuu isaaniiti. AP'n kan gabaase gulaaltuun olaanaa AP Juulii Pees Amiir ariitiidhaan haa gadhiifamuu jechuun kan yaadachiisan. Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amiir sochii gurmuu shororkeessaa shanee hawaasa idila addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun walqabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaa fi kominikeeshinii komishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shororkeessuu hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkasitti ibsanii jiru. Amiir Fageedhamu gaazexeessaa tokkotu jira. Haga Amboo deemanii Amboorraa ka'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidaa qanyi bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii leenjii shaneen leenji'aa jiru. Leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran. Jajjabeenni isaanii kana hunda waan isaan qaban meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodakshinii isaa dalaganii eegaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan godhu waan shanee beeksisu addunyaa gubbaa irratti shanee waan beeksisu waraabanii gadhiisan jechuudha. Sadaasa 16 Finfinnee irraa ka'anii bahanii sadaasa 16 bahee haga 18 bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caasaa bosona keessa bulee jara kanaan wal qunnamee hojjeteeti marrajaa kana gadhiisee jechuudha. Wanni isaan gadhiisaniif maali? Shaneen gamanaan gara dhiyaa kanaan dhufaa jira. Buntaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummatatti kalaa ijooyii akka jirutti mul'isuudhaaf kana addunyaa irratti beeksisuudhaaf deemaniiti kana hojjetan. Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amiir Amaan Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee wal dhabdeerra jiran hundumaa sobsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin gahuudhaaf hojjetaa jedhee sirrii mitii himannaan kunii jechuun ibsa baasee jira. Maal jettu isin kanarratti? Maaliif hojjetanii eenyuun barsiisa? Shaneen akka yakkamaa ta'e akka uummata fixaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru kun hundi sun beekama. Kuni maaliif dhaqeetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjete? Jara gaafateetiin mootummaa ta'e mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiitu hin dalagne soba kun. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota sabaayimaalee hidhaman Kibroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Ma'aazaa Mahammadii fi Yaaspeet Tasfaayee wal qabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan wal qabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Komishinichi gama sabaayimaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame muddee tokko jalqabee akkasumas immoo gaazexeessaa Kibroon Warquu sadaasa 9 bara 2014 mana murtiirraa mirgi wabii eegameefii jira jechuun haa ta'u malee akka ibsa komishinichaatti hanga ammaatti bakki isaan itti hidhamanii jiran maatiitti hin himamnee jedha. Miseensotni maatii isaanii mirga gaafachuu dhabanii jiru. Bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuu wal qabatee kan isa yaaddeessu ta'uudha kan komishinichi ibse. Komishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamuu isaanii cabuu hin qabu jechuun yaadachiisee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamaan miidiyaa fi kominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii mirgootni labsii yeroo muddamaatiin dhorkaman jiru jechuun ibsu. Gaazexeessitoonni kun yommuu to'annoo jala oolchaman amma yeroo kana biyyattiin state of emergency jala jirti. Yeroo atattamaa bahe kana keessatti mirgoonni tokko kan saspeendi ta'antu jiru. Duraan amma taateetumaan mana namaa akkanumaan kaatee wayiffattachaa mana murtiirraa hayyama argattu malee. Seerri ammaa kun garuu nama tokko yoo shakkitee jiraatte yakka dalage yakka raawwate jedhee yoo shakki poolisiin tokko dhaqee mana isaa sakatta'uu qaama isaarra sakatta'uu danda'a. Poolisiin seera labsii bahe kana kanaan alatti bahee hojjetu haa ta'uuti poolisiin yeroo hundayyuu mirga namaa eegeeti waan hundayyuu raawwataa jiru
Kanaaf kanarratti mirgoonni saffeen isaanii jiraachuun isaanii namni hubachuu ture jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha. Oduuma wal qabateen jaarmayaan mirga gaazexeessitootaatiif falmuun beekamu CPJ jedhamee waamamu Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatiin qabattee miseensota pireesii hidhuurraa of qusachuu qabdii jechuun ibsa baasee jira. Erga labsii yeroo muddamaa labsame baatii sadaasa darbee jalqabee biyyattii keessatti gaazexeessitootni 14 hidhamaniiru jedha ibsichi. Obbo Jeelaan ibsa CPJ himannaa sobaatee jedhu. Poolisiin gaazexeessaa tokko lafumarraa ka'ee osoo inni badii wayii hin dalagin gaazexeessaa tokkoyyuu hidhuu hin danda'u hin godhus kan disipiliiniin poolisii keessa jiru piroofeeshiniin poolisii kanan hayyamu maal inni wanni inni balleessa maaltu jira yoo yakka inni dalagee jiraate poolisiin gaazexeessaa dhiisiitii ilma ofiitu hin dhiisu biyyattii seera qabdu kana seera isii kabajuun nurraa eegama yoo seera tartaree bira tarra poolisiin nama tokko hin dhiisu poolisiin lafaa ka'ee nama gaazexeessaa ta'e tokko ol ka'ee gaazexeessaa Itoophiyaa keessa gaazexeessaa baay'eetu jira kan kumaataman lakkaa'amantu jira kan seera eeggatanii dalagan maan tuqee maan hidhin warruma badii qabutu hidhameeti gaazexeessatti hidhame jedha addunyaa irratti deemeeti kanaaf gaazexeessaan biyya kana keessatti poolisiin hidheen jiru. Tibbanas waldaan sabaa himaalee Itoophiyaa gaazexeessitootni gama seeraatiin to'annoo jala oolan haalli itti argaman maatiitiif ibsamuu dhabuu isaa nan balaaleffadhaa jechuun ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamtoota waldichaa irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo diinagdee fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Torban kana magaalaa Istaanbul keessatti gumii guyyaa lama dhimma walitti dhufeenya diinagdee fi dippiloomaasii irratti xiyyeeffate biyyoottan Afrikaa waliin taasifamu keessummeessuudhaaf deemti. Gabaasa Dooriyaan Jamsirraa VOAdhaaf ergame Nugusuu Taammiree akka ittaanutti dhiyeessa. Sababa babal'ina dhibee koovidiin wal qabatee waggaa lamaaf boodatti hafee kan ture gumiin michoomina Turkiif Afrikaa jimaata booruu deemsifamuuf jira. Gumii guyyaa lamaaf deemsifamuuf jedhu kanarratti ammas gosumti koovid omikroon jedhamu babal'achaa jiraachuu isaatiin wayitaa sa'aatiileen muraasi qofi hafan kanatti biyyoonni eenyufaa akka hirmaachuuf jiran wanti ifa ta'e hin jiru. Gumiin kun imaammata addunyaa Turkiin bal'inaan gara Afrikaatti babal'ifachuuf jirtutti cinatti biyyattiin hariiroo ishee cimsuudhaan tattaaffii embaasiiwwan 30 dabalataan banachuuf jirtus kan of keessatti hammatudha. Jalaal Harqaawii Janeevaatti kan argamu dhaabbata Global Initiative jedhamu keessa ogeessa olaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee akkasumas poolitikaa irratti hojjetu. Deemsa Turkii kanarratti yaada laataniin Turkii keessa koonsilaa fi embaasiilee hedduutu jira. Biyyoota lixaa yoo ilaalte akkas hin baay'atan. Inumaa biyyoonni lixaa kun faayidaan isaanii illee gara fuulduraatti amman barbaachisoo akka ta'uu danda'u osoo beekanii waajjiroota isaanii Afrikaa keessaa cufaa jiru. The Turks are also very convincing because they work fast. They offer construction projects at relatively affordable prices. Turkoonni amansiisoodha. Waan tokko dafanii raawwatu. Projektoota konstraakshinii gatii salphaa yookiin madaalawaadhaan kennuufi aadaa biyyoota kaanii waliinis dafanii wal baru ture kan jedhan. Hariiroo kana cimsuu irratti pirezidantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan yeroo hedduu Afrikaa ni daawwatu. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 eegalee ardii Afrikaa yeroo 28 daawwataniiru. Haa ta'u malee hawwiin Turkiin kun gatii malee hin turre. Ardii Afrikaa irra jiriin koloneeffataa kan turte Faransaayiin dhaarseera. Morkiinis uumameera. Turkiin hokkara Liibiyaa keessatti gartuu Masriin deeggaramu warra morman deeggarti. Sun immoo abbootiin qabeenyaa Turkii gabaa Masrii hedduu bu'a qabeessa ture keessaa akka baanuuf nu dirqisiiseera jedhu haalli kun. Ali Erin kaampaanii Turkii meeshaalee warshaa guguddaa ergu tokkoof hojii gaggeessaadha. Innaa dubbatanis in Egypt there is a quite good textile industry there and also automotive and other types of industries. Masrii keessatti gabaa huccuu fi konkolaataa akkasumas oomishaalee warshaa biraa gaariitu ture. Ogeessi teeknikaas akkasuma Masrii keessa gaarii ture. Gabaa kana keessaa ba'uun keenya nuuf miidhaadha ture kan jedhan. Kana turuudhaaf akka tolutti egaa dippiloomaatonni biyyoota lamaanii maree gochaa kan turan ennaa ta'u gumii Istaanbul kanaan cinatti maree gara biraa ni gaggeessu jedhameera. Daldalli ijoo maree isaanis ni ta'a.
Waa'ee daldala Afrikaa waliin qaban irratti Turkiin gabaa xiyyaara nama maleeyyii yookiin diroonii Morokootti dhiyeenya gurgurtellee hojii ministeera ittisa biyyattiitiif akka milkaa'ina olaanaatti fudhatamee jira. Ragaan mootummaa Turkii biraa ba'e akka mul'isutti daldalli Turkiin Afrikaa waliin bara 2003 as gaggeessite dachaa 5 guddatee amma doolarii biliyoonii 25 ga'eera. Pireezidant Erdoganiif gama siyaasaatiin biyya keessatti ergaa olaanaa dhaama. Yusuf Kanaan Kochok Sudaanitti diplomaatii Turkii duraanii turan yaadannaa laatanis the government can portray itself to its voters as being a global player or supporting the friendly government like Muslim. Mootummaan deeggartoota isaa biyya keessaa biratti fudhatama addunyaa irratti akka qabutti of mul'isuuf itti fayyadama. Biyyoota musliimaa akka Soomaaliyaa deeggareera jechuusis ni danda'a. Sun uummata Turkii biratti akka inni Afrikaa waliin hariiroo uummatetti lakkoofsisaa fi kana jechuun al tokkoon waan sadii gonfatee jechuudha. Qooda Turkiin addunyaa irratti qabaattu michuuwwan dinagdee yookiin daldalaa horachuu fi poolitikaa yookiin siyaasa biyya keessaa olaantummaan gaggeessuu isa jedhu jechaadha. Haa ta'u malee dinagdeen Turkii waan jeequmsi sharafa alaa isa mudateef hooggansi Erdogan hirpha kamiyyuu gumiin kun fiduufiif danda'u gammachuun simata. Akkasis ta'ee jedhu ogeessonni dinagdee jeequmsi dinagdee amma biyyattii raasaa jiru tarii Ankaaraan tattaaffii amma Afrikaatti gochaa jirtu itti fufiinsa gochuufiif hanqina maallaqaa quunnamuu ni danda'a laata sodaa jedhuun akeekkachiisu. Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti guyyaa tokko kamisa kan isinii darbu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa kanarraa vaayirasii koronaa isa gosa haaraa dhiyoo kana argame Omicron jedhamu irratti fuulleffata. Waa'ee kana kan ibsan immoo ogeessa fayyaa waa'ee faca'insa dhukkubootaa qoratan yookiin epidemioloojistii kan ta'an Dr. Jamaal Hassan. Jaallannee Gammadaatu qopheesse. Ittaanee dhiyaata. Omicron variantiin kun dura Noovembar guyyaa 11 barmummaa keessa jirru kana Botswana keessatti argame. Noovembar guyyaa 14 South Africa keessatti argame jechuudha. Addunyaa keessa South Africaadhaatti hedduu guddaadha jechuudha. Addunyaa hunda keessa hedduu faca'ee jira biyya 61 akkas keessa wal gahee jira jechuudha. Amma odeeffannoon warri kafiyyaa kunii fi epidemiolojistoonni fi warri medical doctorinii fi hundinuu warri saayintistoonni addunyaarraa wanni hedduu jala deemuu jiran ammaan tana gartee hangam takkanni kuni hamaadhaa variantii biraatii wajji warra akka deltaatii wajji hoggaa walitti wanna jan hamturra jabaadhaa kana jala jiranii. Akkamitti biyya keessa faca'uu jira biyya hangam takka keessa faca'ee biyya tamitti irra hammaachaa jira maaliif kana hunda jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf Botswana hedduu miidhutti hin jiru ammoo South Africa hedduu keessa faca'uudhaatti jira jechuudha. Maaliif yoo kajannee ilaallu taate Botswana nama hedduu xiqqaa qabdi namni xiqqaan isaan qaban sun illee 100 keessa 71 vaccinated tahanii jiranii jechuudha. Uummanni biyya South Africa keessa jiru hedduu guddaadha. Garuu nama hangam takkaatu talaallii fudhatee yoo kajannee ilaallu taate statistically wanni garuu South Africa nama hanga parsantii 30 qofa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba bakka kanarratti. Biyyoonni biraa kan ammaan tana keessa heddummachaa jiru keessaa Norway hedduutti heddummachuu jira, Denmarkis hedduu keessa babal'achuu jira, Germany, Great Britain, Spain kana keessaas deemuu jira. Akkuma waliigalaatti biyya 61 keessa faca'ee jira. State America kana keessa amma dheengadduma state 19 ture. Arra State 27 keessa argame jechuudha waliigalaatti Ameerikaa qofa keessatti. Deltaa hojii wal bira qabnee yeroo laallu akkaataatti daddarbisaa fi jabinaan nama dhukkubsuuf ajjeesuun saattamu. Wanni kun hedduu ammallee dhugaa dubbachuuf warruma akka keenya kanaa konfiis godhee jiru. Torbaan tokkoon dura saayintistoonni doktoroonni warri jala deemanii ilaalu jiran deltaarra isa kana irra jabaadhaa irra gartee humna qabaa namallee wanna godhuudhaan janiiti. Ammoo amma riisarchiin abdeet ka ta'e akkamma arras yoo jinaasaa jiru kanatti dhaabni fayyaa addunyaatii fi CDC illee namaan sanarra walii galanii maal janseeta. Duraan irra gartee infectious gartee irra
jabaadhaa jedhaniiti Omicron kunii fi Delta waliin ilaalanii kanaatu irraa hamaadha jedhanii turan. Ammummaan tana nasiiba hin beekamne madura gartee Deltuma irraa hamaadha nu fakkaatti. Maaliif yoo kaju taate irra ajjeechaadhaanis jila sammaan tana Noovembarii fi jidduu namni inni hedduu ajjeesan jiru jechuudha. Haa nama qabu malee Omicron kunii namni isarraan qabamee hedduu du'e dilas hin argamne mana hospitaalaa galuu heddummaatee akka gaafa Deltaadhaatti nama miidhee gara hospitaalaa gara ICUdhaa galchaa hin jiru jechuudha. Researchiin kunii amma 7-4-5 fudhata. Ganaan beekamne it is unknown ammallee dhugaa dubbachuuf 100% hubarraa harannee namni beekee hin jiru jechuudha. Garuu hedduu nama keessa faca'uudhaatti jira. It is one of the variant of the concern jedhanii gartee. Attention itti kennamuu qabaadha. Akka of eeggannootti uummanni maal gochuu qaba? If eeggannoon isa kanaatii fi ka Deltaadhaa ka original COVID-19 waluma fakkaata. Maaskii uffachuu afaan keenyaa fi funyaan irratti jechuudha. Gaafa qofaatu namarraa fagaattee walgahii gurguddoo dhaquu irraa if qusachuu yoo dandeehame mana teessee dalaguu harka keessa bishaanii fi saamunaan akka gaarii dhiqachuu amma kan biraa rekommendeeshiniin tokko wanni jiru namni amata 18 irraa 18 olii yoo dandeehamu taate booster shot ammaan tana hasadaffaadhaatu jira gartee keessaa biyyoota Ameerikaatii fi biyya European country tana keessa jiran warri biyya alaa jiranis warri carraan gahee vaaksiinii kana talaallii kana fudhachuudhaaf carraa harkate please fudhadhaa. Maaliif researchii namoonni agarsiisu innummaan kunuuhuu Omicron variant kun warra boost warra jaaniin kana talaallii sadaffaadhaa fudhate dilas ittiin daddafu dafee laaffisu jechuudha. Warri lammaffaa fudhatanii fi kan yeroo sadaffaan fudhatin fudhadhaa talaalli immoo 100% yoo dandeessan carraan isin geenyaan katakaffaas lammaffaas booster shot ka jaaniin kanas fudhachuu qabdanii jechuudha. Warri Ameerikaa keessa jiraatan ilmaan keessan amata 5 irraa ilaa amata 18 talaalli tokkoffaatii fi lammaffaatis kannaafi maaliif jennaan amma lakka qilleensi kun jijjiiramaa deemuun Omicron variant kunii fi kabiraaleen argamuun ni mala Deltaan kunilleen itti jabaatee keessaahuu 90% ijoolleedhaan tana warri hedduu qabamu jiru jechuudha Deltaadhaanis. Kanaafuu talaalli fudhatanii maaskii keessan uffachuu harka keessan dhiqachuu bakka walgahiin gurguddoon itti argamtu irraa fagaachuu kana gootan jennaanii ifirraa illee qabdanii faamilii keessan illee dhukkuba kana ittiftanii biyya addunyaarraa illee ittiftanii jechuudha. Egaa fakkeenyaaf biyya keenya akka dhaga'amutti namoonni ilaalcha adda addaa qabu waa'ee tallaalii kanaa kaan amantiitti hidhatanii kaan immoo akkaataa biraan. Isaan akkasii kana maal gorsitu Dr. Jamaal? Dubbiin isin jettan dubbii dhugaati. Ani Noovembar guyyaa 17 baatuma dabare kanaan Itoophiyaas deemee dhufe. Bakka hedduu keessaan deddeemee hospitaalallee dhaqee independent research kanallee gartee godhee dhufe jechuudha. Warri biyya keenya dhugaa dubbachuuf gooma biyya addunyaa kanarra gartee dhukkubni jiraatee kana faca'u jiru namni tokkollee irraahuu osoo beekuun hin tahini irran kaayyanne gartee dhukkubni kun akka waan isaan hin qabne namaan gaafadhee kun dhukkubni keenyaa mi'a warra Westeeti ka Ameerikaatti fajaani. Dhukkubni ka Ameerikaatii fi nama gurraachaatii fi ka nama adiidhaan qabu uummata keenya. Rabbiin akkuma amantaa hunda keessatti amantaa Islaamaa keessattis Kiristaanaatis Tooraa warra Juush hunda keessa buusetti dhukkuba buuseetiin dawaa jala buusee jira. Kanaafuu if eeggadhaa dhukkubni kuni ati gosatan ati shanyiitan ati biyya kana jee gartee addaan nama filuu miti hanga dandeessanitti if eegaa namni carraa harkate talaalli fudhadhaa maaskii uffadhaa harka keessa saamunaan dhiqadhaa bakka walgahiin gurguddoon itti jirtu bakka akka fuudhaa bakka akka cidhaa bakka akka amuutaa bakka akka taaziyaa bakka namni bakka akka gaddaa irraa fagaadhaa hanga dandeessanii yoo dandeeme manarraa dalagaadha. Dhaamsi kiyya guddaan uummata keenya kana quba kana jalaa baraaruudhaaf. Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Adda jaalannee maqaa keetii fi maqaa sagalee raadiyoo Ameerikaatiinis hedduu galatoomaan isiniin